Yoo yaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee oboo akkam jirtan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu sagantaa keenya irraatiin oduu jajjabduu fi haarawaa qabannee isinii dhufnee jirra hamma dhuma qophii keenyaattiin waliin tura kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayik fi sabskiraayib gochuun nu jajjabeessaa isiniin jecha gara gabaasa qopheeffanneetti isin dabarsinaa nu faana turaan afeerraa keenya. Oboon zoonii lixaa waraana PP irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Jimmaa Agaatti ganda Gidaamii Daamshoo iddoo addaa laliseetti humnoota bilisiginaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo curuuqaa galmeessee jira. Oboon waraana bilisiginaa kan magaalaa Haratootti halkan ba'ee haxxee hidhaa bulan irratti tarkaanfii fudhateen fanjii isaan hidhaa bulanii waliin dhukaasa itti banuun surgisa ibiddaa isaan hidhaa bulan gubbaa gugguisuun humna diinaa daaraa botoree godhee jira. Lola kana ittuma fufuun oboon gooticha onnee sibiilaa humna diinaa dabalataa gara magaalaa Shambuu konkolaataa sadiin imalaa turan. Oboon dursee odeessaa waan qabuuf daandii itti cufuun rasaasaa fi boombiin humna diinaa 32 battalumatti yoo ajjeesu 27 madeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa hagayya 17,2022 Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Gaalee Magadaatti oboon zoonii kibbaa koonyaan Gujii lixaa keessa socho'u Jibiraan Gooroo dugdaa fi madda albuudaa diina uummata Oromoo kan ta'an waraana bilisiginaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee jira. Lola oboo fi waraana bilisiginaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun daangaa Keeniyaatti kan argamtu magaalaa Moyyaalee dabalatee dhukaasni bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraachuu BBC'n gabaasee jira. Operaashinii farra liphee lolaa jedhuun kan mootummaan ji'a darbee eegalee loltoonni bilisiginaa hedduun ajjeefamuu fi hedduun miidhamuu maddeen waraanichaa OMN itti himanii jiru. Ajajaan raayyaa ittisa biyyaa damee kibbaa Koloneel Girmaa Ayyalee operaashinii cimaa fi amansiisootti jira yoo jedhu dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo idilee addunyaa obbo Odaa Tarbii ammoo waraanni isaanii iddoo hedduutti injifannoo galmeessaa jiraachuu himan. Itti dabaluunis dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo idilee addunyaa obbo Odaa Tarbii Oromiyaa kutaalee akka zoonii lixaa Qeellam Wallaggaatiif Wallagga lixaa Jiddu Galeessa lixa Shawaa Amboo Jalduu fi Gindabarat kibba Oromiyaa Gooroo Doora Liibaanii fi Gumii Ildalloo Bunnoo Baddallee Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa afaan Direewwan lolaa waraanni keenya injifannoo gurguddaa keessatti galmeessaa jiran jechuun dubbatan. Maqaa operaashina shanee balleessuu jedhuun kan mootummaan bilisiginaa dhiyootan labseen duula jajjaboo fi amansiisoo jalqabuu kan dubbatu ajajaa waraana bilisiginaa kutaa kibbaa Koloneel Girmaa Ayyalee operaashina jajjabduu fi amansiisoo godhaa jira jechuun ibsa baase. Oboon garuu dirree lolaa hedduu keessatti loltoota diinaa kuffisiisuu fi gogombisuun qawwee fi meeshaalee waraanaa garaagaraas hedduu diina irraa hiikachuun booji'aa jiraachuu dubbatan. Dubbii qofaan odoo hin taane ragaaleen madda qabatamuu waraanichaa irraa OMN argatu akka agarsiisutti loltoonni mootummaatii fi milishaan lakkoofsaan baay'ee ta'an lola kanaan dhumaa jiran. Waliigalteen tibba kana daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Finfinnee ilaalchisee murteeffame tooftaa saamicha lafaa fi ergama guddaa of duubaa kan qabu ta'uu hayyoonni himan. Hayyoonni Oromoo murtii miilana ilaalchisuun yaada isaanii marsaalee hawaasaa irratti qoodan murtiin kun fudhatama hin qabaatu jedhaniiru. Hayyoonni yaada isaanii marsaalee hawaasaa irratti qoodan murteen daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee ilaalchisee murteeffame seera kan hin hordofne gaafii barootaaf uummanni Oromoo gaafataa ture moggatti kan dhiibe akka ta'e himanii jiru. Kana malees dhiibbaan finxaaleeyyii Amaaraa akka duuba jiruu fi dabballoonni immoo keessa saamichaaf haala kan itti mijeeffatan jechuun qeeqanii jiru. Dr. Darajaa Hawaas fuula Facebook isaanii irratti akka barreessetti lafti Finfinnee durii hanga ammaa sirna TPLF jalatti ammoo dachaadhaan Oromoo dhiibdee jechuun barreessee jira. Hojii Oromoo buqqaasuu TPLF itti kan raawwachiisuuf kan ergamaa ture Oppiidoon kaleessaa bilisiginnaan har'as qonnaan bulaa Oromoo buqqaasanii lafa bareedaa san ormatti gurgurachuu malee onneen isaanii gaafii Oromoof kan dhikkifatu miti jedhan. Dr. Darajaa Hawaas itti dabaluudhaan waa'een Finfinnee deebii akka argatuuf furmaanni guddaan harka uummataa jiraachuu akeekaniiru. Dhimma Finfinnee ilaalchisee ejjennoo Oromoon kanaan duras ta'e ammas qabu hin jijjiiramne kan jedhan immoo hayyuu federaalizimii fi qondaala kaafaa olaanaadhaa kaadhimamaa Dr. Sultaan Qaasimii walolli gidduu kana maqaa lafa Finfinneen saamte deebisiifne jechuun bilisiginnaan facaasaa jiru gaafii fi hamilee Oromoo bacancarsuuf waan adeemaa jirudha malee dhugaa qabatamaan lafarra jiruun adda jedhu obbo Sultaan. Itti dabaluunis Oromoon dhimmicha sirriitti qalbifachuu akka qabus hubachiisaniiru.
hayyoo Oromoo fi qondaalli KFO biraan obbo Girmaa Guutamas karaa marsaa hawaasummaa isaanii gubbatti yoo ibsan dhimma Finfinnee ilaalchisee OPDO'n marsaa lammaffaa fedhii Oromootti dugda gatuun diinummaa agarsiistee jirti jedhan. Finfinnee fi Oromiyaa gidduu daangaan sararamu jiraachuu hin qabu kan jedhan obbo Girmaan Finfinneen kan Oromiyaa ta'uu ishee amanuun daangaa bulchiinsaa qabatama ta'e kan daldala lafaaf hin oolle sararuun garuu barbaachisaa ture jedhu. Dr. Milkeessaa Miidhagaas dhimma kana ilaalchisu yaada qoodaniin murteen kaleessa dabarfame kanaan qoosaa bilxee jechuun ibsan. Qoosaan kunis Oromoo akka safaatti aarsaa kafachiisuu mala kan jedhan Dr. Milkeessaan gaaffii Oromoo bocancarsuun amaluma OPDO durii fi bilisiqinaa hadhaati jedhaniiru. Daangichi waliigaltee bara 1984tti duraanitti deebi'uu utuu qabu qabiyyee lafa godina addaa muranii Finfinneef kennuun kaayyoon murticha duuba jiru gatii lafa gurguramuu qaaleessuun madda qabeenyaa taasifachuu qofa jedhan. Dhimmi Finfinnee waliin walqabatu murtiif dhiyaachuun dura Oromoon marti akkasumas paartiileen siyaasaa Oromoos irratti bilchinaan mari'achuun murteessaa akka ta'e himanii jiru. Xiinxalaa fi hayyuun siyaasaa Oromoo Yaayaa Bashiris gama isaaniitiin dhimma Finfinnee irratti irra dibaa fi fakkeessaan hin barbaachisu jedhee jira. Bilisiqinnaan onnee ittiin dantaa Oromoo bakkatti deebistu hin qabdu kan jedhe Yaayaan isaan keessaa namoonni jajjaboon dhugumatti quuqamayyuu jiraatanis soddaa isaanii warra kaabaa waan sodaataniif Oromootti of hin qaban jedhee jira. Dhimmi sararamuu daangaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee kun hayyoota Oromoo hedduu biratti fudhatama kan dhabe yoo ta'us mufannaa qofa uumee darbuu osoo hin taane uummanni akka gaafatuufis akeekanii jiru.